Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu bakkuma san jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha. Har'allee waan ajaa'ibaa meeshaa bareedaa akkasuma immoo nama hawwatuu fi waan Oromoo qabu bareedaa isin qabadhee dhufee jira. Akkuma isin argitan kana maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Ispoonjii irraa hojjetame. Garaan isaa keessa ispoonjiidha. Tiraasii kana akkuma isin argitan kun ammoo algaalimsiidha jechuudha. Algaalimsiin kun lumuxiin jira. Akkuma isin argitan kana kun burraa burriidha isaan jira jechuudha. Akkasiin barbaadanii jira. Aksan akka ammallee kana qofa osoo hin taane ziippii qaba jechuudha. Kabbaalaa ziippiidha. Garaa isaa keessi ammoo gabariidha. Akkuma isin argitan kinoo gabarii qaba jechuudha. Garaa keessaa ziippii qaba jechuudha. Ziippii argitanii ziippiillee qaba jechuudha. Duraan ka hidhataatiin isin hojjetaa ture amma immoo ka ziippiiti jechuudha. Firaashiidha ka ziippii qabu. Tiraasiin ammoo ziippii hin qabu. Tiraasiin kinoo akkanatti jechuudha ka hojjetamu. Argitanii duraan ka gammadaa saniin isin hojjetaa ture hin yaadatta yoo ta'e namni hunduyyuu hin beektanii amma immoo jijjiiramee kanaan dhufee jira jechuudha. Kinoofti kun ka tiraasiiti. Caafin isaa Darin isaa shibboo sana osoo hin taane kinoo kanaan jechuudha. Ammallee diizaayinii biraatiin illee isinii waraabaa jechuudha. Yoo barbaadanii kana qofa osoo hin taane viidiyoo isaa walitti qarratsee footoo irraa isiniin kenna. Namoonni barbaadan achirraallee filachuu hin dandeettanii. Kanallee namoonni jaalattan yoo jiraate keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Warroonni haarawaa taatan saabskiraayib godhaatii viidiyoon kiyya akka isin bira ga'u taasisa. Warroonni maamilii kiyya taatan sheer hiriyoota keessan irra gochuudhaan yoo jaalattan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkana fakkaataa maashaallah baay'ee bareeda. Meeshaa akkana kana barbaadan taanaan gara zulaa maashoo koottaa isiniin jedha. Hedduu bareeda jechuudha. Akkana fakkaataa akkuma isin argitan kanatti bareeda jechuudha. Carqiin firaashii akkuma beekamu gatiin isaa dabalee jira jechuudha. Carqiin firaashii tokkochi 1200 meeshaaleen hin dabalee jira. Kana qofa osoo hin taane garaan isaa keessillee gabariidhaa fi ziippii waan ta'eef sababa saniif dabalee jechuudha. Carqiin tiraasii takkatti namoyyuu birrii 600 jechuudha. Sababni isii 600 maaliif ta'e yoo jettan ka duraanii sunniin garaan isaa keessi duwwaadha. Kun ammoo ispoonjiidha jechuudha. Ispoonji qofa osoo hin taane isa kana jechuudha. Inni kun baay'ee dabala jechuudha. Inni dabala inni kun xaalli-xaalliidhaan isin hojjetaa ture hin yaadatta yoo ta'e kinooti inni kun baay'ee dabala jechuudha. Akka kanaan hojjetame yoo kana qofaan hojjetame akkuma duraa 550 yoo kanaan isin hojjetame ammoo 600 baay'ee bareeda. Birrii 50 sanitti dabaltanii kanaan hojjechiifachuu isin caala. Garaan isaa keessillee ispoonjiidha kinooti. Ispoonjiidha jechuudha. Ispoonjiitu iyyuu garaa isaa keessa akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah yoo barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Warroonni boondiidii nagaafataa turtanillee hin jirtanii keessan boondiidii gaafadhee jira. Firaashii boondiidiitiin illee yoo barbaadan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Baay'ee bareeda jechuudha. Maashaallah jaalattan taanaaniin gara kiyya koottaati. Meeshaa kanniin bitadhaa isiniin jedha. Baay'ee bareeda. Akkuma isin argitan kana jechuudha. Ani illee jaaladhee jira. Isin illee jaalattan keessan dubbisuun irraanfatina. Xaalli-xaalliin kun fireen takkatti jechuudha. Akkana fakkaatti jechuudha. Beebi tiraasii yookiin maccaawashaa isaati jechuudha. Ammoo gatiin isaan dabala. Gatiin ispoonjiin dabala. Yoo keessatti hin galle akkana fakkaatti jechuudha. Akkana jirti yoo keessatti hin galle. Duwwaan isii kun birrii 300 yoo keessatti galee ammoo ka keessallee yoo bitachuu barbaadan innillee irratti hin dabalama jechuudha. Duwwaan isii birrii guddicha jechuudha. Garaan isaa keessi ispoonjiidha. Argitanii ispoonjiidhaan hodhame. Diizaayiniin isaa akka barbaadanitti yoo barbaadan diizaayinii isaa jechuudha. Kana asitti deebisistanii kaasii ammoo asitti deebisistanii kaasii kanallee boota kana diimaa gootanii daarii isaatiif kana jechuudha diimaa gootanii boota kana ammoo calanqisaa kanallee gootanii akkasittillee kana jechuudha fayyadamtanii akkasittillee hojjetamuu hin danda'ama jechuudha. Namoonni barbaadanii akkuma fedha keessanitti isin ajajama jechuudha. Warroonni meeshaan keessan isin hin baaneef obsaan eeggadhaa isiniin jedha. Waluma duraa duubaan isin fida. Warroonni ajajattan gara kiyya koottaa isiniin jedha. Warroonni irra deebitanii yeroo baay'ee lakkoofsa nagaafattan lakkoofsa yeroo hundaayyuu isinii kenna jechuudha. Ammallee irra deebi'ee isinii kenna. Duwwaa 972 duwwaa 15 irratti telegiraamiilleen imoon waasaappiin kanuma daayirektiillee kanumaan argachuu dandeettan jechuudha. Maashaallah Arabiyaa Majlisiin akkana fakkaata jechuudha. Baay'ee bareeda. Hedduu namatti tola jechuudha. Namoonni bitachuuf barbaadanii yaada qabaatanii bitachuu barbaadanillee keessan na dubbisaa isiniin jedha. Kana qofa miti warroonni jettanii isiniif hin dhufnellee obsaan eeggadhaa Arabiyaa Majlisiin. Inni kun abbaa tittinasii 30 jechuudha. Akkuma fedhii keessan irratti hundaa'a. Namoota barbaadde abbaa tittinasii 20 yoo barbaadan abbaa tittinasii 40 yoo barbaadan hin jira jechuudha. Warroonni jettanii ajajni keessan isin hin baaneef obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Taruma taraa akkuma warra nama dursuutuu fi nama boodaatiin jaluma jalaa isin fida isiniin jedha. Arabiyaa Majlisiin baay'ee oriijinaalidha jechuudha. Boondiidii tokkoffaadha. Kana qofa miti warroonni lakkoofsa bilbilaa kee
nu maxxansinaan jettaniif lakkoofsa bilbilaa kiyya jalqaba irratti yeroo hundaayyuu akkuma isinitti dubbadheetti lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa duwwaa 25 19 irratti na argachuu dandeettan jechuudha. Telegiraamiilleen, iimoolleen, waasaappiilleen kan maan hojjeta jechuudha. Naannoo kam jiraata namoonni jettan an ka jiraadhu Shaashamanneedha. Garuyyuu naannoo isin barbaadan kamiyyuu hin geessa jechuudha. Ka jiraadhu magaalaa Shaashamanneeti. Garuyyuu boota barbaadan yoo barbaadan boota hundaayyuu isiniif geessa jechuudha. Kana qofaa miti. Ati keessanillee yoo sapiraayizii godhuu barbaadan jechuudha. Haadha keessanirraa, abbaa keessanirraa akkasuma immoo obboleeyyan keessanii fi hiriyoota keessan maatima keessan namuma barbaadanirraa sapiraayizii yoo godhuu barbaadan isiniif godha jechuudha. Wanti sapiraayiziin kennaanii xiqqaa guddaa hin qabu jechuudha. Maaliif kennaa guddaa ganaa baasaa jettaniis akkasinitti hin ulfaanne wantuma isin barbaadanirraa wantuma qalbiin isin yaadarraa isiniif geessa jechuudha. Akkasii maamilisiin kennarraa inni kun mitira 6 jechuudha. Akkuma isin argitan kana kaasitti argamaa jiru kun mitira 6 akkuma isin argitan kana jechuudha. Mitira 6 jechuudha. Lama lamaan hojjetamee argaa jirtanii isinitti mul'ata jedhee yaada. Lama lamaan hojjetamee mitira 6 jechuudha. Garanallee 2 garanallee 2 4 walitti kunniin 2 6 jechuudha. Mitiri 6 jechuudha. Warroonni mitiri 6 kana barbaadanillee akkasuma warri mitiri 8 barbaadanii fi 12 illee sanii gadii fi akkasuma ammoo jiddu galeessallee akkuma fedha keessanitti warroonni barbaadan boondidii oriijinaalii maaladaa irraa jechuudha. Ajajachuu dandeettanii namoonni ajajachuu barbaadan gara Zulaamaa Shookottaa isiniin jedha. Warroonni ammoo viidiyoo kee kana hordoftan viidiyoo kee kana jala jirtan namnummaan kamiyyuu kalaalaa jirtan guutuun keessaniyyuu laayik osoo hin godhin bira hin darbinaa isiniin jedha. Anallee na fayyadaa isiniifillee gaariidha jechuudha. Maaliif yennaan adada isin laayik gootanii viidiyoon kee kun namoota hedduu bira deebi'ee akka gahuuf na gargaara jechuudha. Isin ammoo yoo saskiraayib gootan viidiyoon babbareedaan ajaa'ibaa angadhiisu kun tasumatti dafee isin bira dhaqqaba jechuudha. Akkuma angadhiisee na biraa bu'een isin birallee gahaa jechuudha. Warroonni ammoo meeshaa bitachuu barbaadanii namarraan bitatan dhabdanii akkasuma ammoo yaaddoftanii jirtanii namoonni sunniin namoota sanirratti sheer godhaa isiniin jedha. Namoonni akkasii sunillee jiraatanii viidiyoon kiyya tasa sanirra dhufeef saskiraabii godhaatii akka yeroo hundaayyuu viidiyoon kiyya akkuma gadhiisen isin bira dhufu taasisaa isiniin jedha. Saskiraabii gootan viidiyoon kiyya tokkochillee isin jala darbuu hin danda'u. Laayikii namoota fayyada. Hiriyoonni keessan hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka isaanillee isin wajjin qoodamanii gammadan taasisaa isiniin jira. Viidiyoon keenya har'aa baay'ee bareeda jechuudha. Akkuma isin argitan kana hedduu bareeda jechuudha. Hin jaalatan jedhee abdii guddaa qaba. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kee kana laalaatii xumuraa osoo hin xumuriin hin dhaabinaa isiniin jedha. Viidiyoo biraa haarawaa viidiyoo babbareedaa qabadhe isinii dhufa. Warroonni yaada qabaattan yaada keessanillee na dubbistanii yaada qabdan guutuu isaa na ibsachuu dandeettan jechuudha. Ammallee irra deebisni kennaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa duwwaa 25 19 irratti heloo jechuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaatti horaa bulaa.